jettanii yaaduudha qabdan. Yeroo ammaan tana warreen ifa bahee faayidaa garagaraatiif haa ta'u fedheefuu haa ta'u iddoo biraatti galee as deebi'ee immoo ajajaanis haa ta'u yoo dubbatuu baate immoo faayidaa saniin dhabaanis haa ta'u yookaan immoo waan hin argachuu silaa qabu hunda hin arganne waan jarri fedhu kana je'uun qaba je'ee tuma ka'ee haasoo haa ta'u hin beeku. Isinii galee sanii miti warra dirree beekanaa miti. Warreen isiniin argin ha wal beeyin ha as keessa probably na laalaa jiru ha xarafarra jiru ha piroosesa eegal ha lafa kadhachuu jiru ha koondominiyeemillee kan namee fi namni hin argin ha isin ammallee sabboonaa jettaniin fa'a akka ta'uu dhabee kana je hunda jala jiru jira. Ganaa namni 50 asirratti isinii ba'u ta'a. I'm telling you an kanatti na beekan wanni na beekaniif Oromoon hangi tokko nin dubbadha reality jiru in dho'isu al talk nin dubbadha saniin godhu jira ammallee. Haa mari'annu jechuuf hin dhufee mire hedduudha. Immoo wanni isinii jechuu barbaade namni walirra oosa qaba. Namni kaan walli isaanis kaan kaayuuf kaan immoo dantaaf kaan immoo taalentiidhaaf haan biiznesaaf dhufa jenne biiznesa kana keessa bar sirba qabsoo sirbuunis ni jirti. Biiznesa kana keessa sirba qabsoo sirbuun ni jirti. Kanama onnachiisee nama kaasu maaliif jennaan ummanni badhaan qabsoorra waan jiruuf magaalaa baasaaf waan ta'eef. Garuu sirbi qabsoo dhugaan gaafa waan sila argatu san dhiisee lakkii qabsoo san hin xumuramne ummata kanaa wajji wanniin ji'u san dhugaa ta'uu isaa jechuu hanga dhumatti gaafa deemu ni beeytaa jechuu addaan. Yoo hin deemne hoo siif galaa jechuu ni dhiiftaa jechuu. Tokko tokko immoo kanuma hiyyummaan rakkoon wanni meeqa isa cinqitee givaap godhuu jira. Akkamitti godhaa? Ummanni keenya dhumaa jira. Ulfa garaa qabdu osoo ajjeesaa jiranii, barattoota osoo ajjeesaa jiranii, Oromoo saamaa osoo jiranii, walirratti ilmaan namaa akkatti guyyatti meeqa fixaa osoo jiranii akkamitti akkana godhaa jettan. Haa ta'u namni siniin jee bar walirra jabaa waraanni qabsoo Oromootiif du'aa ture hundinuu osoo qabsoon hin raawwatin bar hadeemee jira bar waraqaafaa galfatee naagahee dadhabe ana gadhiisaa jee gaafataan gariin badee deemaami. So hundi tokkoo miti gaafa yeroon isaa geessee deeme Oromoon hedduudha. Wallisaan Oromoo hedduudha. Asirratti baatanii wal arrabsu wallisaa 2 fi 3 hunda ta'us jechuu diina dha'uu barsanis haa hidhachiifnu jechuu. Hidhachiisuun maal wannuma inni fide kana bakka itti godhiif kana gisee fuudhe waan sanirra jabaa ammaas qabee fida. Yoo kanan qabaanne wama hojjetu sanuu dhabeeti karaa namni itti yaame hunda oofa. Liistii 7 kana wallistoota tokko 2 tokkootu walitti haasee iddoo biraatti jaraan haasee wallistoota liistii walitti qabaa fidaa jaaniin. Wallistoota kam naayit kilabiirra warra hojjechaa turan. Amma sababa koronaatiin waan walleen achirraa galgala hojjettan dhaabbattee fi hojii waan hin jirreef mootummaan bajata isinii baasu fedha. Fidaa ja'anii wallistoota kana liistii isaanii qabii fidii je'eeti namni tokko na biratti nama tokko bilbila. Isinii galee namni waswaasee jechuu in seenamu eenyufaan fida na hayyamanii ni fudhannaa ni dhiifna. Poointii kiyya gartanii waan inni irraa isinii mujjiru rakkoorraa kan ka'e numan laala dhiisiin jeen waan iddoo waan jenne aan amma asirratti naasawu walumaa galatti karaa kanaan dhufee wallistoonni isin amantan faan waan kana faa
waswaasuu fi hojjechuutti jiran. Oromoo jibbanii miti qabsoo Oromoo jibbanii miti harka kannaa jiru rakkoo cimaa qaban yeroo ammaan tana gandarra deemaa bulaa jiran. Hanga yoom akkana jiraannaa hojii akkamii hojjannaa uummata leeyna walleen Oromoo addan cinnee bara onlaayinii kanarra dalageetuma isinii baasan malaaltan arraba malee isinii sappoorti godhuun ammaan kana ta dabarte rabbiin guyyaa tokko walitti qabee adeemsu rabbi rakkoo nama hunda rakkoo keessaa baasa. Garuu warra jiru qabaddaa Oromoo warra jiru qabaddaa gargaaraa artistoota keessa nama akkami jiraata namni qabsoo jiranii baramu qabsoo tuni waa malee gadi hin geeffamtu maallaqa ergaaf isiniin jechuutti hin jiru waan isiniif fidan kana gargaaraati. Koronaan kunis hogguu bahee promote godhaa biyya alaarra fa'aa oofaati koonsartii fa'aa hojjetanii nama 4 nama 5 warri alaa koonsartii baatanis fedhu hojiinsaa innis feemasa tahee dhiisee miti. Gabbahaati just support yoo sirba laaluun feene yeroon qabaanne gulaarra dhaqaatti keessa sanbitadhaa deebi'aa gala jabeessa qabsoo karaa hundaan deemuudha qabdi ammaan tana. Ni barbaachisa aartiin ni barbaachisa isinii galee nama ofitti kofalchiisuu hin qabu. Wal hubachuu barbaachisa waliif obsuu barbaachisa nama qeequu qofa osoo hin taane irdhiina keenya beekuudha qabnaa. Ani Oromoo fi dhimma Oromoo du'aa jirtu rakkoo Oromoo irratti xiyyeeffadhee waanin hojjedhuuf yoon hiree harkadhe dhaabaa siyaasaa waa Oromoof godhu tokko kaampeenii isaa qabaatu sagantaa wayitii isaa qabaatu hiree nama duratti bahuu qabaannaan dhaqeen achi keessa dhaamsa dabarfadha. Isinii galee waan Oromoo hojjetaa arginaan dhaqeen godha gama kiyyaan kophaa waan hin jiru bakka waa'een Oromoo jirtu hunda involve godhee hojjedha. Kana waan ta'eef ani hoggana miti maalii miti waa takka miti kanaafin dubbadha. Warreen immoo specifically bakka takka irra taa'ee waa hogganus maalis haa ta'u akka ammaan dubbadhu kanatti hin dubbatu. Waan rakkoo hedduudhaaf jechuudha. An ummata waan hin ta'eef hojiin kiyyaas waan ummataa waan ta'eef wanni artistootaa kun immoo waan hedduu na dhagaamu waan amata 16 keessa kute waan ta'eef rakkoolee akka anis ta'e warreen na duraa sunis dabarsan san ijoollee tanarra waan jiruuf waan dhufaa jiruuf waan isaan keessa jira waan hin argeef akka gargaartaniin fedhaa jechuudha. Hojuma isaanii tanaan akka gargaartaniif akka bikka hunda geessitanii promote gootanii hojii isaanii hojjetaniif waan san argataniin deebi'anii waa produce godhan bakka rafan argatan namni baru waan akkamitti dalaga namni hojii waa takka malee hay Oromoon bilisoomuu qabdi obsuu qabdi yes obsuu qabda garuu akkami hojjeta waan isiniif fide san gaariidha kanani feenassi jaalannaa we support you jettanii waan saayoo hin gargaare. Kanaatu warra kutee miti amma kaniin dubbatu warra jiru akka gargaartan kaniin fedhu. Kana jechuuf hin dhufee gabaabumatti namoota waa galuuf hedduu tokkoof waan gala je'een yaada. Please